Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota JMN nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa qabu jechaa qophiin keenya qaroo qarree jedhu torbee isaa sa'aatii isaa eeggatee jira. Egaa keessummaan keenya guyyaa har'aa aartistiidha akkasumallee diizaayineradha. Isheen eenyu kan jedhus immoo walumaan kan ilaallu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isin jedhu ani Lumee Girmaati. Gama ogummaa kaameeraan ammoo Jaalee Birraatu nu faana turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Tole galatooma maqaan koo Hawwii Kabaan jedhama. Woodburning Aartistiidhaa fi fashion designeridha. Eegaati diizaayineradha. Morkana dura immoo namoonni kan ittiin isaan si beekanii suubii aartiidhaanii mee suubii aartii fi suubii kiloozii wal bukkee deemsisuun maal fakkaata? Lamaan isaayyuu suubii aartiin aartii fakkii garaagaraa akka hojiitti yaade wanta hojjedhu osoo hin ta'in waama jaalladhe durii kaaseen hojjedhu waan ta'eef akka hojiitti ni ilaalu. So like suubii kilooziingiin immoo amma guutummaa guutuutti hojii koo gatii ta'ee fi isa sana itti dabalee hojjechuun ni ulfaatu amma kanatti. Turte agamii ta'a moor kan itti suubii aartii kana kan eegalte fakkiiwwan babbareedoodha kanatti mana kee keessatti hin bareechitee jirtu. Yeroo agamiitti fudhatee agam turte ergii jalqabde? Suubii aartii ergan jalqabe waggaa 2011 eegaleedha kanan eegale suubii aartii jechuudha. Suubii kilooziingiin garuu reefu waggaa tokkodha. Uffata kan hin eegale. Isa dura garuu aartii mala fakkii woodburning aartii isa booda sahaarluutu ergasii nu eegale jechuudha. Egaa mee wanti kun lamaan isaayyuu muuxannoon kuni barumsaan immoo adeemsa keessa muuxannoon waan ta'uu barbaadduufidha kanatti taate? Barumsaan miti aartiin. Fakkii kanan eegale manumatti YouTubii malaalee maal isa booda fedhiisaa gatiin qabuuf hin eegale. Suubii kiloozingii garuu baradheera. Fashion designing baradhee isa boodadha kanan eegale. Waggaa na ta'eera amma eegale. Kana qofaa miti gaafi kana durallee dhaabbata mootummaa dhaabbata dhuunfaarra qacaramtee hojjechaa turteetta. Utuma qacaramtee hojjechaa jirtu immoo suubii kiloozingii suubii aartii kanallee hojjechaa turteetta. Ati immoo shamarree isa argaa jirru hojii sadi wal duukaa deemsisuun maal fakkaata ture? Inni ulfaata salphaadha siin hin jedhu. Maaliif achi fiiddaa maal biizii taata maaliif isa sana amma qacaramtee hojjettutti seeraan galtee hojjechuu qabda waan ta'eef ulfaata. Isa kana immoo sa'aatii maqabduttidha kanatti hojjettuun ulfaata ture. Amma dhiiseera isa garuu gara waggaa 4 suubii aartiis suubii kiloozingii utuun baasee suubii kiloozingii hojjechaa ture. So wal bira qabanii deemiin ulfaatu namaan hin jedhu. Maaliif shamarree taate as fachi fiiguun ulfaata garuu immoo ilma immoo hojjetama. Wanti hojjetamee jiru jechuudha. So shamarree taate keessattuu umurii kanarra jiraatte hojii sadi namooti akka hojjetaniif itti jajjabeessi taasa jedhu. Eeyyeesi lakkis. Maaliif yoo amma fakkeenyaaf wanta jaallatan wanta moorii yaada isaanii irra jiru irratti sa'aatii isaanii waan hundumaa isaanii qarshii waan hundumaa investii godhanii hojjetanii milkaa'uu danda'u. Waan tokko namni qabate numa milkaa'a. Sadii kan ta'u gaafa baqa cimuu barbaaddu maal waan ta'eef gaariidhas utummoo haalli mijatee immoo kan isaanii irratti utummoo yaada isaanii deeffatanii gaariidha yaada. Meeqa gaariidha erga jettee dur yeroo ijoollee taanee jirru gaafa guddadhee akkasin ta'aa jennamti daa'ima taanee gaafa jirru. Ati gaafa guddadhe maalan ta'oo jedhaa turte guddattee yoo maal taate? Ani aartistii fi taphattuu kubbaa miilaa. Baay'een jaalladha kubbaa miilaa durii kaasee sana baay'ee malee dooktarii maal hin jetta ammaatii. Maatiin gaafa si gaafatanii aartistiin jetteenaan waan biraadha maabbarattare siin jirsa. Dooktarii majetta garuu yaada koo keessa kan ture taphattuu kubbaa miilaa fi aartistii ta'uudha. Kubbaa miilaa balaalta? Inni ilaalu ammas yeroon qabu waan ta'eef inni ilaalu garuu. Kanaafuu hawwii kee tokko daangessitee hawwiinni tokko immoo si milkaa'eera. Baay'ee namatti tola. Mee garaagarummaan miindaadhaan qacaramanii hojjechuu fi hojii dhuunfaa fi maal fakkaata? Waluun argu. Maaliif miindaan ji'atti wanta eeggattudha. Maal jedhama sana fi nama godha dhugachuuf qacaramanii hojjechuun maafi akkuma nama ta'ee eegdaa dhaabbata ta'ee eegdaa maal isa booda isan fudhatta amma sin fixxa
in hojjetinaa jechuu koomiti. Gadi buusuu koomiti galeera garuu haalli mijatee yeroo isaatti immoo waanuma ofiitti deemanii gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni akkam kaasu beektaa? Gaafa akkas mindaadhaan qacaramanii hojjetanii adeemsa keessa immoo gara hojii dhuunfaa isaaniitti gaafa dhufanii yerootti riyaalli adda baafatan hin jira jedhama. Yerootti ammoo damooza xiqqoo sanaanuu jiraachaa tureera miti jettee gara hojii keetti gaafa dhuftu immoo qarshii kee yerootti qusattu hin jira. Barnoota illee ta'a yerootti jedhamu hin jira. Sirriitti jireenya bartaa akkamittiin qarshii seevii gochuu akka qabduun bartaa. Ofii makee waan ta'eef waan tokko maaneejii gochuun bartaa. Nama wajjin kominikeeshiniin bartaa. Amma fakkeenyaaf achitti iddoo qaxaramtee hojjetutti responsibilitii masii kennamedha kanatti baastu malee waan biraa nama wajjin waan addaan qabaattu kominikeeshinii addaan qabaattu kan kee gaafa ta'u garuu iddoo hunduma saarrasitu jira. Nama wajjin haasa'u maal gaarii maratee jira. Waggaa 5 hojjetteetti natti fakkaata. Mee san keessatti nuti namoonni Oromoo akkas beekamoodha dhageettii qabu namoota nuti jennu fakkii hojjettee yookaan ammoo isaan si ajajatanii hojjettee fi qabdu faana Eeyyee jira namoota baay'ee jira. Jechuun namoota fakkii isaanii hojjedheedha moo? Fakkii isaanii namoota hojjetteef jechuudha. Okay, kan namoota baay'ee hojjedhe. Jira miti namoota biyya keenyatti dhageettii qabu jennee yaadnu. Isaan ammoo fakkii akkasii naa kaasii jedhanii gara kee kanneen fidan. Isaan na ajajatanii sun ta'in namoonni biraan kennaa godhanii kennuufii fedhanii na ajajataniiru. Namoota baay'ee. So eenyuun baay'ee yoo baruu hin dandeenya. Maqaa isaanii. Baay'eedha garuu maqaa isaanii. Tole egaa nu lachuu shamarreedha. Shamarreen tokko of dandeessee harka isheen ooltee buluun miira akkamii qabu? Baay'ee namatti tola shamarreen kana dhaggeeffattan hundi keessan ergaanan isinii qabuyyuu wanta keessa keessan jiruun dirqama uffata ta'uun qabu dirqama aartii ta'uun qabu kallattii marra jiruun maal jedhama daldala isaa ta'u wanta garaa garaatiin haa ta'u kallattii marra jiraniin wanta kan isaanii ta'e hojii mataa isaanii ta'e itti fufanii baay'een jajjabeessa dhugaa. Yeroo baay'ee namoonni jabaadhu cimii jedhanii yeroo sabni keenya yerootti nama jajjabeessu hin jira. Faallama kana ammoo hojii kana keessan seenin baay'ee nama sodaachisaa jedhan yeroo abdii nama kutachiisu hin jira miti. Mee miirota kana lamaan namoonni si gaafatan yookaan dhiisi kan hin godhiin yookaan ammoo hojjedhu jabaadhu kan siin jedhan jechuudha. Namoota hojii kana duuba jiran jettee yaaddu. Lamaan isaayyuu jiru. Keessumaatii dhiisii warri siin jedhanii warra naannoo keerra dhiyoo si jaallatan. Maaliif dhamaatii qaba hojii dhuunfaaf hojjechuun shamarree taatee as fiiddee achi fiiddee waan tokko intaneettee maal inni gatii akka ulfaatu beekanii gatii si jaallatanii fi yaa waatis beektaa hojicha keessa waan jirtu akkati dhamaatu akkati rakkattu gatiin barbaanne hojiin kamiyyuu jalqabarra immoo ulfaata miti. So sana gatii arguun barbaanne fedhanii dhiisii sittaafu maaliif bakka qaxaramtee maamaaf hin jiraattu si ga'a waan akkasiitiin kan siin jedhan jiru. Jechoonni akkasii kan dhufani namoota naannoo kee irra jiranidha. Namoonni alaa garuu gatii mas hin beekne bakka hojii kee gatii jaallataniif si jajjabeessu. Lamaan isaayyuu jira jechuu barbaade. Yeroo baay'ee immoo shamarree gaafa taanu jechoota naannoo keenya irra jiru waan dhageenyuu fi isatti dhiyoo waan taaneef duubatti deebiin. Maaltu na rakkisee dhugumayyuu naama jechaa deemaa jechuudha. Yeroo baay'ee wanta saniin jedhu dhaamsi ani qabu namoota jaallanumayyuu yoo ta'eyyuu wanta dhageenyuu fi waan hundumaaf iddoo laachuu dhiisu. Wanta nu fayyadu duwwaa wanta jireenya keenya irratti maal jedhama dhiibbaa uumuu danda'u duwwaa. Wanta sammuun keetti amane yookaan waan jaalattu tokko gaafa hojjettu garaa keerraa hojjetta itti milkooftallee jedhaman ta'edha. Kanaafuu namoota jaalattu dhaga'uun gaariidha. Guutumaan guututti dhaga'uun ammoo bakkuma tokko teessa akka turtu si godha. Sirriidha yaa waan hundumaa amma gulaallee fudhachuu dhaabadhu yoo siin jedhanii maaliif yoon dhaabadhee maaltu dhufaa isa jedhanii wal bira qaban ilaaluun gaariidha dheeyyaadha. Gamaa hojii uffata aadaa keessatti si deebisa. Bakka garaa garaatti namoota akkas showuu agarsiisaniif uffata baay'ee hojjettee ni jirta. Kun kan dhufe
barumsaan maaliif bitaa waan adda godhu wayii qaba diizaayiniin kan kee addadha waan kana akkamiin fiduu dandeessime Waaqayyoon like jechuun waan akkantiin akkansi deebisuun beeku gaaffii ammaa jechuun waan manatti fakkaate wanta keessa koo jiru waan manitti amaniin hojjedha. Hojii tuffachuun like amma namni tokko iddoo galma qabamtee namni hundi so waan galma sana ga'uu fi iddoo guddaa tokko irraa jalqabuun qabnu dirqama. Wanta naannoo keenya irra jiru wantuma dandeenyu waan gochuu dandeenyu gochuu qabna dirqama. Hojii tuffachuu kanan hojjedhu ani kun nama daaluun immoo waan biraadha. Wanti manatti nu dhufu hin jiru. Uumaan keenya immoo wanta like waaqarraati gadi nuun fidu wanta nuun yaadne wanta nuun kadhanne wanta nuun hawwine sana mitiire like wantuma naannoo keenya irra jiru irraati garuu karaa gaarii nuuf qopheessa isuma nuti tuffanne sanarraati waan gaarii yoona galma gaarii tokko nuu kennadhe namana soo wanta naannoo keessan irra jiru tuffatina wanta tamantan keessuma wanta laaltan wanta garoorsitanii fi wanta naannoo keessan irra jiru tuffatina. Baay'ee namatti tola. Gaaffii qeerroomsi gaafadha. Asirraadha kanatti gaafadhu jechuudha. Hawwiin heerumteetti. Heerumne. Qeerroo hawwiin hin heerumne jettee jirti. Mee yaabishaa hojii kana duuba eenyutu jira? Eenyutu jajjabeessa jedhu namoota galateeffattu fa'aa jiru. Ani hojii kana gaaffii bareedaa na gaafatte baay'ee. Hojii kana duuba Waaqayyo jira dhugaa jechuun anaanuna dinqaas ga'uun koo maaliif ka'umsa koo gatiin beekuuf hamma koo gatiin beekuuf like namni sasi ilaalu mteenyummaan kee mitiire Waaqayyootu naaf godhe waan ta'eef anaaf xinnoo miti guddaadha hin tuffadhu. So anaaf Waaqayyootu jira. Sarraan kanaaf immoo namoonni naannoo koo irra jiran hiriyoonni koo maatiin koo namoonni yaadaan na gargaaran isaanii hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Egaa bushaasi waliin turti gaariidha kan nuti qabaannee deebinee immoo hojii haaraa tokko hojjettee immoo deebinee wal agarraa jedheetan akka inni nabdii qabu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatti nagaadhaan mannee wal biraa sokkuuf jennaa jechuudha. Taalee haa ta'us. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya haga ammaatti qabaachaa turre egaa kana fakkaata ture yeroo gaariin waliin qabaattanii fulfaadhaa jechaa deebinee qophii kan birootiin akka wal agarrutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa ta'a.